Oromo View, Garumsa. Oromo View, Garumsa. Oromo View, OSFNA. Akkam jirtu daawwattoota Oviyu bakkuma jirtanitti nagaan keenya kan jaalalaa kan Oromummaa isin haa ga'u jecha har'a immoo sagantaa tokko isinii qabannee gara keessanitti dhufneerra. Qophiin har'a isiniif dhiyeessuuf deemnu torban darbee akkuma hundi keessan beektu jennee yaadnu magaalaa nu jiraannu kana keessatti Minisootaa jechuudha. OSFNAatu deemaa ture. OSFNA jechuun waldaa dhaabbata ispoortii kan kaaba Ameerikaa kan Oromoo jechuudha. Magaalaa keenya keessa ture waan ture amma tokko nuyi miidiyaa Oromoo adda addaa waliin ta'uudhaan gara keessan laayivii dhiyeessaa turre. Har'a gaa sagantaa kanarratti maaltu ture maaltu hir'ate waan argaa turre yaada keenya dhuunfaa gara keessanitti fiduudhaaf har'a asitti dhiyaannee jirra. Kan biraammoo kan adda taasisu har'a co-host qabna. Co-host keenya kana gadda yeroo bakka dirree ispoortiirraa sagantaas dhiyeessinu argitaniitu. Gaafa sana beekaa maqaasaa osoo isinitti himin dhiisne sababni isaa har'a maqaasaas eenyu akka ta'e isin beeksisuu barbaanna jechuudha. Kanaaf namoonni eenyuun dargaggeessa Oviyu fidan kun jettanii gaafa taasifamtanii fi har'a deebiisaa argattu jechuudha. Kan bira jirtu kan akkuma isin beektan Taliileedha, Annee fi Yohaannis Mikaa'el dargaggeessa Minisootaa keessa waan hedduu hojjetaa jiru isattiin deebina lalistuudha. Mee Yohaannisittan jalqaba sirraan jalqaba jechuudha. Jalqaba mee waa'ee kee ati eenyu ofiin jettee beeksisuu barbaadda? San booddee waan hafee yoo jiraate sitti deebina. Mee daawwattoota keenyatti Yohaannis eenyu? Akkuma anneen jette maqaan koo Yohaannis Mikaa'el jedhama. Garuu nama jalaa warri kutaa yeroo baay'ee kaan Yoonee naan jedha, kaan Yoonaas naan jedha. Garuu Yoonaasiif Yohaannisiif Yoonaas maqaa garaa garaati iddoo garaa garaatti barreeffamanii jiru. Garuu Yoonee naan jechuu dandeessu. Eeganii dhufee waggaa 4 koo qabachuufan jedha. Kanan dhufee Finfinnee godina addaa Oromiyaa naannoo Buraayyuu irraan dhufe. Kanuma egaa eegan dhufee immoo barumsumarran jira. Kanuma. Baay'ee gaarii. Yooneen ga'anis Yoonee jedheen si waama isaan waan baay'ee si beeku jechuudha. Waggaa 4 jettee hangaruu waanuma Yooneen bubbulee isinitti hin fakkaatu biyya kanatti. Asumatti guddattee natti fakkaata. Yoonee egaa amma ati dhiyooma kana dhuftee torban ispoortii kana yeroo taphattullee si argeera. Tuuta kam keessa kan taphataa turte? Amma tiimiin Minisootaa keessa jiru baay'eedha. Maqaasaa hedduu isaa hin beeknu dhaggeeffattootaaf himuu fi ati garuu tuuta kam keessa ture kan barana taphachaa turte? Ani jalqaba gaafa biyya kana dhufe tiimii Finfinneetiifan jalqaba taphataa ture. Garuu gara taphaattan darbeetu hin taane wajjiniin piraaktisii ba'aa ture. Sababa haala tokko tokkootii fi lafa isaanitti piraaktisii ba'anis na jira sababa fagaatee fi gidduutti nan dhaabe taphuman dhaabe. Isa fuuldura utuun warra kana wajjin taphachuun jalqabanii kan mana barumsaaf kan taphataa ture. Amma immoo ijoolleen keenya walitti dhufanii ituma waliin iyyaafatanii kan walitti dhufnee kilabii michuu sabaa jedhamu tokko dhaabani. Kilabii michuu sabaa jedhamu sanaafan amma taphataa jira. Kilabii michuu sabaa gana diviizhinii B keessa jira. Diviizhinii A waliin dabarree isaaniifan taphataa jira. Waggaa kana jalqaba keenyaa garuu waanuma milkoofnu immoo natti fakkaata. Tiimii haaraadha. Tiimii haaraadha. Erga dhuftee waggaa 4 already tiimii haaraa iyyuu ijaartee. Ijoollee keenya kan ijaare ijoollee regardless of any amantii malee waan garaa garaa malee Oromummaa matu walitti nu fide. Baay'ee.
Egaa mee OSFNAan garuma keettiin deebi'aa booddee taleeleenis lalistuunis deebisu kana egaa walumaan mari'achuuf jirra garuu nama akka haaraa dhiyoo dhufe jenna miti gaama waggaa sadii faafur nu wajjin yeroo mee OSFNAan maalisi OSFNA yeroo jedhamu maaltu sitti mul'ata amma yeroo laman attendi godhinaan jetteetta maal irraa argite mee akka nama dhiyoo dhufee itti dabalameetti OSFNAan yaanaaf akka nama biyyaa dhufee tokkootti gaafa ilaaltu OSFNA yeroo jalqabaatii fi egaa haalli nama yeroo sana dhufeetiif haalli nama yeroo kana dhufee garaagara maaliif yeroo sana calaqqeemti bilisummaa kun iyyuu badaa nutti hin argamne turre utuu gabrummaa keessa jirruuti kan nutti dhufe tarii ammas achuma jala jirra ta'e baaneera ta'e namooti baay'ee waan garaagaraa haasa'uu danda'u garuu yeroo sana gaafa dhuftee Oromoon akkasittiin biyyoota garaagaraarraa fakkeenyaaf siizinii sana keessa waldootiin biyya kana jiranii Germany faarraa iddoo garaagaraarraa Canada faarraa dhufu konferensii isaanii bakka tokkotti godhatu turan yeroo kana agartuu yeroo Oromoo walitti qabamee agartu kana baay'ee si gammachiisa keessumaa yeroo sana wanta si gammachiisu tokko keessa alaabaa Oromooti alaabaan Oromoo biyyatti yoo qabattee mana hidhaa maratta asitti garuu namni hundumtuu alaabaa sana rakkoo tokko malee qabatee adeema isa kana qabachuudhaaf danna so baay'ee sitti tola wanti daddabalamuun irra jiru baay'eetu jiru gara booddeettiin kaafnaasa garuu tole tu maal argite mee torban tokko darbeera kana waayoon itti deebi'een yooni ni gaan karaa qeerroodha qeerroo Oromoo mana barumsaatti taphataa Oromoo saakareessi iddoo baay'eetti beeknaanii nuyi afran keenya church tokko deemna church keenyaas tajaajila gaarii godha gaggeessaa waaqeffannaa faarfataa kamaraammoo kan yoonee daawwattoota keenyatti himuu barbaadu namni Facebook irratti yoonee follow gootanii hin barreessaa sagalee isaatiin illeeni viidiyoo adda addaa hojjeta yeroo jalqaba dhaggeeffadhe baay'ee na ajaa'ibsifadhe kanaafi ogummaa baay'ee qabaa jechuudha. Kanaaf jalqaban barreen turan nama garuu afeesee dhaggeeffadhe isa booddee keessa dibeeru maqaan chalaan yooniis man beekuudhaaf hin jedheef gaafa jirti. Osoo kanaaf waan baay'ee irratti involvii nama godhuudha. Baay'ee gara yuunivarsiitiis deemaa jira. Kanaaf osoo hin deemin jenneetu har'a asitti qabne jechuudha. Kanaaf last weekii darbe immoo OSFNA torba sana keessa immoo wajjin open mic goone gara caaluyyuu isa godhe. Isas gammanneerra walumaa qabatti baay'ee nama gammachiisa wanti darbe namooti akka durii miti qabu akka duriitu ta'e nama gammachiisa keessumaan kan hin gammade 2019tti OSFNA lafatti ta'e dur gaafa seempooliidhaan nu an paarkii yaadda adeeman ture namni tikkeetu osoo hin argatiin galu jiru namni yeroo hundaa eessa dhaabaa maal jechaan deema waggaa dheeraatiif garuu waggaa kana adda kan godhe sabarbii godhan gara katamaatti sabarbii sababa godhaniif balbala koo mana keenya barkeen godhanii baadiyyaatti godhan baadiyyaadha magaalaa yaa ollaa kee waan ta'eef daqiiqaa shanarraa haa ta'uyyuu malee paarkiin isaa baay'ee bareedaa ture waan hundumtuu baay'ee bareedaa ture weezariin isaallee baay'ee gaarii ture qilleensi isaa dhumarratti bokkaan jalaa roobi maleessa malee waan jechaan qabu namni waan adda addaa gurguraa ture argitu kan abbaa gadaa kan tiishartiin kun Oromoo kan jedhu gurguramaa ture gibee piroodaakshiniin baay'ee gurguraa ture waan adda addaa ture waan aadaa nyaati tureera namooti biyya adda addaatii dhufanii akka durii biyya adda hundumaatiin dhufne malee garuu dhufaniiru so bareedaa ture maal jechuun waan itti dabalu yoo jiraate booddeen itti dabala.
Mee taleeliyaatti torban guutuu achi turte ilaalaa turte mee maalli kan observe goote kan biraa immoo akka durilleen ta'uu baatu jetteetta maalli inni dhufeef inni amma yeroo irratti anis akka durii isa jettee irratti haasa'uu barbaada maaliif ani waggaa dheeraaf dhufaan jira ture asuma yoo tun jiraatini jarmanii yeroo jiraachaa ture nan dhufan ture yeroo torban ispoortii kana yommuu sana waan baay'ee tolitti qabameetu piroogiraamii torban lama tolitti taanee conferencing kan waldaas tureera waldaa kiristaanaa torban sanarra oola osaanis torban sanarra oola miitingii politika wannu adda addaa like walgahii adda addaa yommuu sana irra waan ooluu fi kubbaa wajjin namni iddoo hundumaatii baay'atee dhufa baay'ee namatti tola ture amma xinnoo ishee iddoo adda addaa goggodhaniitu yeroo isaa walirraa fageessanii namni si gaddoo lama biyya alaa yeroo dhuftu siya turuu hin dandeessu yookaan immoo siya lama deebitee dhufuu hin dandeessu waan ta'eef xinnoo ishee nama namni yaadateera namni xiqqaateera isaan argee ani gaa sabaranaa gara caalaa mijedhee waa gurgurtiittiin ture waan tureef kubbaa baay'een ilaalte garuu dhagaan ture giddu gidduutti fiigee dhaqee faanii ilaalee yookaan deebi'an ture garuu akka keessan taa'ee ilaaluudhaaf yeroo hin arganne garuu akka isheen jettee gaa isa duriirra xinnoo ishee nun sun gadi bu'eera. Isumaatti jettee irratti dabaluu fi muuxannoo isteeta biraa dhaqeen beeku garuu kan magaalaa keenya kana keessa gaafa ta'u hundi keenya hafnee hin beeknu sababni isaa baay'ee hawwineetu eegnee dhufa akkuma yooneen ati jettee yeroo jalqaba dhuftu waan argitee immoo waggaa waggaadhaanii tokkoffaa Oromoon addunyaa keessaa walitti dhufee bakka itti wal arguudha. Waggaa 2-3 duraa ta'uun beeku tiimoonni iyyuu Kaanaadaallee yeroo hunda dhufu. Yeroo ittiin Awustiraaliyaarraallee dhufanii dur immoo koomunitiin kan Koreen OSFNAs kan OSA kan waldaa amantii hundumaatu walitti dhufee torban sana keessatti akkamitti goona jedhaniitu waliin hojjetu turan. Ammas hin jiraachuu isaa quban qabu. Garuu akkan argaa jirutti alaalaan akka nama tokkotti wanta hafee natti fakkaata. Sababni isaa dur namni vaakeeshinii isaa inni kan waldaafis dhufu kan osaafis dhufu kan ispoortiifis dhufu vaakeeshinii walumatti qabeetu biyya adda addaa irra dhufa. Ijoolleen isaa bakka ispoortii yeroo deemtu inni kan osaa deemaa inni kan amantii deemaa hundumtu guyyaa bakka ooluu oolee galgala dirreen sun guutuu ture. Akkasitti pilaanii ta'aa ture dur kan karoorfatamu sana akka gaariitiin quba qaba. Amma maaliif akka ta'e hin beeku hundumtu kophaatti saganteeffachuu waan jalqabee fi miidhaan sun immoo dirree keessatti akka arginu waan ta'e natti fakkaata. Kan biraa paarkingii anis baay'ee manaa ta'e. Fageenyas immoo warra sababii baadiyyaa jiraannuuf ta'eera garuu warra magaalaa keessa jiraatanii fi akka xiqqoo rakkisaa ta'e. Inuma karaa kanaan naagala innis xiqqoo waan baay'ina uummataa hir'isee natti fakkaata. Affektii godhee qaba. Namni baay'een gara katamaa. Raayidiin qabnee namoonni silaa baasii fi tireenii qabatanii dhufuu danda'an gara baadiyyaa gammisoota rakkoonsaa yoo xiqqoo fagaataa deemtee magaalaarraa tiraanspoorteeshiniin baay'een hin jiru. Kanarraa kanaafee baay'innis yoo argitanii dirreen sunis immoo namni karaa tokko qofan akka taa'u godhame viidiyoon karaa isa dirree namni akka hin teenye aduwwaa agarsiisaa ture. Godhamaa ture sana agarsiisaa ture. Inni akka namni xiqqoo alaa laalu namni biyyaas ilaalu haa ta'u namni isteeta adda addaarra laalu xiqqoo waan hamilee isaa tuqee natti fakkaata. Garuu namni ture gama sanaan akka hin teenye waan gara kana qofaan nama ergaa turanii fi sun xiqqoo warra qopheessaa turan irraa The other way to camera. Namnis dur akka xiiqii wayyaa ture amma akkuma sirasiin jedhee yeroo sana hacuuccaa jala jira sababa ta'eefi namni akka xiiqii wayiiti kan inni alaabaa kana qabachuu alaabaa kana wajjin footoo ka'uu akkasittiin yaa ture. Hamilee namaatti xinnoo bu'eera akkamittiin akka ta'e hin beeku malee amma
ijoolleetti kallattii garaa garaatiin maa'inni maaltu fooyya'uu qaba jennee haasaa ture waa'ee OSFNAtii fi namni hundumtuu wanta mataa isaatii wanta dubbatu baay'ee qaba. Garuu wantoota tokko keessaa amma nuti amma kilabiin keenya kilabiin michuu sabaa ijoollee addana keessaa duwwaa miti, ijoollee misotaa duwwaa miti. Ijoollee Ohio irraa dhufanii ijoollee Ohio irraa dhufanidha walakkaan isaanii. Gaafa dhufan addanatti gaafa dhufanii nu wajjiniin taphatanii galgala lafa dhaqan barbaadu. Maaliif wiikiin kun wiikii Oromooti, torbee guutummaan isaa kan Oromooti sababa ta'eef qophii immoo maaltu jira galgala sana jedhanii barbaacha dhaqu. Qophiin kun immoo baay'een isaa orgaanaayizii miti. Fakkeenyaaf baanfaayirii jedhanii iddoo tokkotti galgala gaafa ijoollee wal guuranii gaafa dhaqanii homtuu hin jiru achi securitytu iyyuu achi ijoollee ari'e. Gara biraa eventii barbaada namni. Fakkeenyaaf Oromooni kan inni ittiin beekamu tokko keessaa kubbaa miillaatiin miti Oromoon kan inni beekamu. Oromoon kan inni beekamu fiigichaan kan inni beekamu. Fiigichi sun eventiin fiigicha sanaa garuu OSFNA irra hin jiru. Barana akkamitti hin jiru ture Isa lafaataaf. Dhugaatti Caangoo hiitu kan fiiga ture. Barana inni wancaa. Sana eventiin suni keessa hin jiru, OSFNA keessa hin jiru. Guutummaa addunyaarra duwwaa utuu hin taane Itoophiyaa lafuma jirru keessaa sabi gara biraan kan inni ispoortiin ittiin beeku keessaa tokko fiigicha ture. Fiigichi immoo irra hin jiru. Tarii gara fuulduraatti hin dabalama jedhee man abdadha. Gara biraan namooti kun gaafa isteeta garaa garaarraa dhufanii kubbaa miillaa ta'uu duwwaan irra hin jiru. OSFNAan kun ispoortii duwwaa ta'uun isa irra hin jiru. Maqaa ispoortiitiin walitti qabamaniiru. Garuu wantoota mimmi'aan baay'een jiru. Fakkeenyaaf namooti yennaa haasaan isaanii dhaggeeffatame haasaan isaanii illee hin quufamne qabsoo Oromoo keessatti iddoo gurguddaa qaban jiru. Panel discussion garaa garaa utuu qopheessanii irratti dargaggoota kanaan waatti dubbatanii baay'ee gaarii ture. Gaariidha. Homaan jennu. Itti dabali sila kan baranaallee jetteetta isa sana guuttee mee anis yaada koon itti dabala. Amma kan yoonitti edisi waan dabalu barbaadu keessaa opening ceremoniin ta'ee ture dhugaatti achiin ture. Garuu baay'ee gaafa nama opening ceremoniin gaasaa nama gammachiisuu fi namoota tokko gaafannaanii baay'ee itti hin gammannee akkanatti fakkaatu organized ta'anii hin jiran. Gaafannaanii utumanii iddoo tokko raqee dhufu already raawwateera naan jedhanii hin dhaga'e. Asirratti opinion mataa kootii kennuu barbaadu open ceremony suni ituu qaniinsa guyyaan isaa geeddarame akka jechuudha. Yaada kootiitti ani karaa kootiin OSFNAan baay'ee irratti hojjechuutu irra jira. Akka itti gammadaa deemu gochuun irra jira malee booddee tafuutti irra akkuma kanaan dura jedhame namoota isteetii adda addaa irraa biyya adda addaa irraa dhufaa turan amma garuu baay'ee hir'ateera kun. Kan inni irra ta'eef akkuma sila meeshaan goote churchiin kaanfiraansiin akka durii walirra hin jiru, oosaan irra hin jiru, maaloon hin jiru duruu walii galanii godhu turan inni deebi'uutu irra jiran saba keenya sassaabuutiif. Hojii koo ta'ee namni ani baay'een gammada gaafa wiikii suni nama baay'ee harkitaa baay'ee itti gammadaa kanumaan jedhan karaa kootiin yaada mataa kootiin. Isa isheen jetti irratti tokko xinnoo keessaa anis jalqaba akkasii yaadeen ture garuu yoo guyyaan isaa xinnoo gara gidduutti bitameen jedhe garuu namooti warri taphatan immoo isa dura taphatan immoo hin taa'u immoo hin deemu isaan immoo tokko deebi'ee biyya isaanii faatti deebi'uu danda'u yoo mo'amanii fa'aa keessaa. Yeroo baay'ee amma dhumaatti taa'u namni. Amma dhumaatti taa'u. Achumaanitu dhufanitu amma dhumaatti taa'u. Kilabii miti keenya amma fakkeenya fudhattee nuti guyyaa tapha lama caalaan taphanne sababa garaa garaatii fi garuu ijoolleen isteeta garaa garaarraa dhufanii mifichisiisanii deemanii torbee sana nu wajjiniin xinnoo taphatanii mantuu deemanii yaa kanaaf
Okay, torban sana guutuu jiraatanii jennaan gaarii gochuu danda'ama Yo isaaf dhufan guyyaa jalqabaa namni badan immoo amni fi galiin galan isaanis ammoo duwwaa fituun ta'e saba Oromoo kana wajjin yeroo dabarsuutii fi dhufu gammadanii dhufu malee isa qabanii immoo achi duwwaatiif waan dhufan natti fakkaatu nama wajjin wal arguu gammadanii galu moo duwwaa itoo hin ta'in waan baay'ee irratti taasisuun irra jira jedhee yaada OSFNA dhuma irrattis Alofta dinaatu ta'ini amma fakkeenyaaf OSFNA kan hin qopheessa yoo ta'e fakkeenyaaf paarii qopheessu jechuudha. Last time namoota warra dhaqe Saturday dhaqe gaafadhe iddoo meeqatti sababa godhanii jiranii fi hundumtuu duwwaa turedhan. Isa faama kan OSFNA duwwaa ta'utti irra jira Saturday san namni hundumtuu iddoo tokkotti akka walitti qabamee argamuu fi isa faa irratti improve gochuu irra jira kan OSFNA duwwaa ta'utti irra jira OSFNA irratti hojjechuu irra jira ittiin birrii argatanii waan kana guddisuu irra jira jedheen yaada. Baay'ee yaada gaariidha kan hunda keessan mee kanarratti egaa waggaa baay'ee deemaa turreessi yoo koree keessatti illee qoda fudhachuu baanne waan ta'a ture argaa turre amma isa qophii baniinsaa isin jechaa turtani anaa fi baniinsi guyyaama jalqabaa ta'uu qabattiin amana ta'as ture bifa guddaadhaan sababni isaa guyyaa sana tiimiin Minisootaan iyyuu meeqa qabaa tuuta gara 11-12 caalaatu qaba hundumtuu dursanii qophaa'anii yaadattu yoo ta'e baanarii isaanii qabataniitu namni beeksisaa fundura ummataa darbaa qophii addaatu ta'a ture stage irratti waggaa barreen gaddaa Denveritti ta'e miti garuu dhaqnee turre isa Minisootaatti waggaa 2 dura ta'e suni na yaadadha baay'ee bareedaa ture namni gaafa jalqabaayyuu guutuu ture baniinsi isaas baay'ee waan nama gammachiisu ture jechuudha. Maaliif hir'ataa dhufe sanarratti koreen amma haaraa filamee isaa ta'u inni koreen jiru suni waan sagantaa keenya kanallee dhaggeeffatanii walitti dhufanii mari'achuu waan qaban natti fakkaata. Sababni isaa nufi maybe nama guddaaf miti ijoollee asitti dhalattee guddattuu fi waan guddaadha beekaa. Amma ijoollee keenya fuunee achitti deemna miti ijoolleen keenya yoo amma intalli koo warra dubartoota ijoollee xiqqaa wajjin taphataa turte ishee fi identity ishee oromummaa ishee bakka itti claim gootudha waan akkasii fa'aa promote gochuutu isaanirra jira isa guddaa sana qofa osoo hin ta'in ijoollee biyya kanatti dhalatanii guddatan sanaa fi wanti kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf guyyaa isa jalqabaa sanaaf guyyaa jijjiiruu natti hin fakkaatu. Dubbiin kan biraammoo akkuma ati jettee galgala qophiin ture dur Monday through sanbata guddaa guyyaa banamu jalqabe amma guyyaa dhumaatti crowdedly ture miti dur galgala amma maaliif sunillee haafaa dhufe akka hawaasaatti isaa ta'u akka koreetti waan irratti mari'achuu qabnu natti fakkaata. Torban kana qophii kan ooyaatu ture kan waldaa dargaggoota Oromoo Minisootaa inni hedduu gaarii ture. Baay'ee gammadee biraa moo'iin fashion show innis hedduu gaarii ture. Isanarraa kan hafee garuu sagantaa kan biraa hin dhageenye garuu jiraachuutuma irra jira. Torban kuni Oromoo waan baay'ee qaba akkamitti bakka ijoolleen deemtee galgala dabarsituu dhaba. Rakkoon immoo bakka itti deemtee dabarsitu gaafa dhabdu bakka hin taane deemu ijoolleen isteeta adda addaarraa dhufan suni galgala sana bashannanuu barbaadu yeroo bakka deeman bakka Oromoo fakkaatu gaafa dhabanii iddoon taanee dhaqu. Amma beeksisa adda addaalleen argaan ture waan ijoollee keenyaaf hin hawwine tokko. Sun fa'aa si yaaddeessa. Bakka akkasii kottaa kan waan arfamu jira waan maalii. Lafa dhaqanii gaafa dhabanii achimmoo dhaquun isaanii oolu. Kanaaf OSFNA'n kun haafuu qabu. Nuuf waan guddaa. Baay'ee jabaachuutu irra jira. Jedha kan biraa immoo nama koreen haaraas filameeraan dhagee yeroo jalqabaatii fi dubartii pireezidaantii filamtee Makfiraa Nuree nama jedhamtu nama beeku dubartii jabdu baay'ee hobbinaa kenneera. Nan amanaa akka waan kana ilaaltee dubartiin beektume waan qabattee hin gadhiistu. Rakkoo kanayyuu argitee nutti fakkaata kan of kennite hin jijjiirti jennee abdiirraa qabna.
yoo danda'amellee gara OBU'tti fidnee haasofsiisuuf kanumaan waadaa gallaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenyaa fi kan biraa kanarratti waanan gaafachuu barbaadu isin irra deddeebitanii nama gaafataa turtanii irra caalaa yoonee nama gaafataa turte. Mee namoota achi dhufani baay'een isaanii dhuguma ispoortii sana ilaalaa turan moo more socialize gochaa turan isanatti mime maal irraa yeroo sana amma si'a tokko sirakkise si galee amma gaafa akka kanattiin lammii kooti jettee isteeta garaa garaa irraa dhuftee gara galgalaa ammoo dirree keessan dhaabbatinaa kana caalaa danan ture naa jedhanii gaafa deemaa siin jedhanii inni keessumaa si aarsa. OSFNA baranaa keessatti wanti keessumaa qeequu barbaadu inni guddaan isa kana. Sa'aatiin ture? Yeroon galgala gaafa hundumtuu taphatee fixee gaafa sagantaan dhumee jedhu walii wajjiniin dhaabattee haasawuu hin dandeessu turte. Sa'aatiin itti cufamu geeraatii ba'aa securityni. Akkas ta'uun isarra hin turre akkuma ati jettee yoo warri qophii sana qopheessanii OVU hin daawwatu ta'anii kun komee OVU duwwaa utuu hin taane komee keessan duwwaa utuu hin taane komee warra isteeta garaa garaa irraa dhufaniiti. Wanti si gaddisiisu tokko gaafa isaan ba'aa jedhanii haree konkolaataa isaatti namni manatti gala saabatee fi namni lafa biraa sagantaa garaa garaa qabaa sagantaa sana achi xinnoo sa'aatii isaa puush godheeti kan hin dhaabate haasa'u. Garuu dirree keessaa ari'ama. Kanaaf namooti achi dhufan baay'een isaanii immoo kanumti dhaqee immoo kubbaa sana ilaalle immoo baay'eetu jira. Inni kaan dhaabatee sooshaalaayizii godha yookiin seenaa waggaa 5 fuuldura walii wajjiniin jalqabanii gidduutti kutan sana dhaabatanii taa'anii haasa'u. Fakkeenyaaf nuuni nama deemnee interview gochaa turre haasofsiisaa turre sima tokkollee kubbaa sana ilaalle. Ijoolleen achi keessa jijjiranis kaanii uffatuma aadaa sana kanarratti warra iddoo garaa garaatii dhufanii achirratti waa gurguraa turanii guddaan galateeffachuu barbaada. Gibee production achi keessa tokko ture natti fakkaata. Waa fidanii gurguraa turan isaanillee akkasumas immoo namni suuraa gola Oromiyaa keessaa kaasee namichi sunillee adda namiti gara steeta kan biraarraa dhufe natti fakkaata. Fidee gurguraa ture suuraan suni. Suuraa sana utuu Oromoon hundumtuu argeera ta'e suuraan sun suuraa gatii guddaa qabudha. Kanaaf namni kubbaa duwwaa miti siin jechuu kooti kan inni ilaalaa ture. Waan baay'ee argeera baay'een isaanii. Eenyutu taphata gaafa jettuni haasaa kan biraatti Tadi enjoy waliin jikko dhugaa isa miniiree. Namni si baay'ee kan biyya kana akkuma jettee kubbaa duwwaa dhufaaf dhufu namni baay'eenis asitti tol bara. Amma yeroo ijoollee keessatti warra dargaggooti. Amma kallilee saakariitti gaafa saakarii Jarmaniirraa dhufaa abbaa manaa seetti wal badhee. Kanaaf ijoolleen barbaadanii ijoolleen keenya iyyuu amma Ohio irraa ijoollee akkuma sila isinitti ijoollee baay'ee qabna turre. Ijoollee addana dhufan. Dhuma irratti gaafa gargar gallu baay'een isaanii message akka jiru tokko ni actually dhoksaa miti kuni message akka jiru tokko naaf ergan kubbaa tapha dhufnee obbolaa horannee gallee gaafa jedhanii like utuun hin beekin like emotional ta'an ofuma kootii dhugaa so kanaaf OSFNA'n akka jabaatu jabaachuu qaba baay'ee nuuf hiika guddaa qaba baay'ee akkuma jedhan immoo galgalasii sagantaa kana caalaa bareechanii nama kan attract godhu nama kan harkisu namni lafa sabu kubbaa booddee lafa dhaquun qophaa'uu qaba. Barana observation marraa haasaa jirramini kan baay'ee argee namoota kan Oromoo ala kan ta'antu galgala sana qophiifaa qabu turan jetti wannoo flyer faa
hirachaa turanii akka dhageetti immoo namni baay'een gara sana dhaquusaas dhageera galgal tokko akka kan Oromoo dhiisaniitu achi deemaniitu kan Oromoo duwwaa ta'uusaa dhaga'ee baay'ee nama gaddisiisa kun gaddaramuu qaba. Yoo ammas irratti akkanatti fakkaatutti achi kana qaaturanii itti gatii ittiin namni ol galuu gatii xiqqoo saaba godhaniif. Iddoo kaan yoo birrii 45 ta'e achi immoo birrii 20 birrii 10 gashaa turan. So kanaaf kanarratti kan hin jedhu OSFNA duwwaa yoo hin godhu ta'ee qofaa isaanii keessumaa gaafa dhumaa irratti namni akka affoordii godhatu yeroo baay'ee ijoollee tamaariitti kan dhaqu. Piraayisii isaanii gadi buusanii lixuu danda'u jechuudha. Maaliif kana walitti muunura jira baay'ee kan achi birrii 45 moo meeqa jedhanii namni baay'ee kompileen isaa gochaa turanii fi piraayisii isaaniis gabbuusanii akka namni hundumtuu yoo baay'ee keessaa argattamanii xinnoo keessaan argattu. Birrii baay'ees ta'e yoo namni xinnoo deemu birrii ni argattu. Yoo garuu nama baay'ee itti namni baay'ee naqee xinnoo keessaa argattaa jechuudha. So kanaaf isas itti yaaduu qabu. Gara caalas waa'ee ittiin horii argachuu duwwaa hin ta'in namni hundumtuu iddoo tokkotti olii wajjin dabarsuu barbaada waan ta'eef nama kana shaansii kennuuf isirra walitti fidu. Waa'ee horii irra caalaa namni walitti dhuftu namatti tola. Because namoota kompileen gochaa tureef hin jedhe isuma jira piraasii jedhamu piraasii ol kaasuun barbaachisu no xinnoo masaa chaarjii godhanii. Isa duwwaayyuu mootuu hin ta'in ani OSFNA maaliifi Jaafa gaafa fundraising gochuutti irra jira warra qabeenyaa qaban bira dhaqanii akka isaanii gargaaranii gaafachuutti irra jira jala ga'anii isaan horiidhaan jechuu maalirra namoota warra biizinesii qaban irra deemanii rispoonsara yoo gaafatanii itti qophaa'u jechuudha. Waan qopheessan hundumaaf itti qophaa'u so waan akkasiis godhanii. Ittiin ol galan mataasaa OSFNA. Inni mataan isaa gara dhumaatti xinnoo shooriin ol kaa'aa deema namni torban guutuu dhufuu hin dandeessu. Utuma barbaaduutu hafte keessa. Amma gara biraanii waa'ee OSFNA keessatti amma yeroo tokko wanti xinnoo isee OSFNAan akkaataan itti imeejii isaa geeddarataa dhufaa jiru. Amma kanaan dura xinnoo isee kilabii garaagaraa keessatti ijoollee walitti bu'anii jiran fakkaata. Iddoo kana immoo kan naqu ijoollee dalga baatamu hamma jaarsaatti kan achi dhaqu. Kana Oromoon fanii gochuudhaaf fi xinnoo masee gammaduun naqa jettee nama mataa keerra utaalee nama dha'uu dhaqu gaafa agartu xinnoo sinaas isa keessumaa warra ijoollee qabanii fi kanaaf amma yoo gara international geemiitti yoona si deebisee fakkeenyaaf English Premier League faa Champions League faa gaafa ilaaltu dirree keessatti saayiniin taane agarsiiftee jennaani mallattoon taane agarsiiftee jennaani tapharraa adabamta. Yennaa nama reebdee yennaa innichi ala jiru waan barbaade iyyuu siina jedhu. Inni ala jiru waan barbaade iyyuu siina jedhu kaameraan garuu sirra jira yeroo hundumaa. Saayinii garaagaraa agarsiiftee jennaani adaba guddaa keessa galta. Koreen OSFNA wanti inni irratti yaadu irra jiru gara biraan yennaa jiraate namoota waltumaan kana kilabiitu rakkoo walirraa qaba yonnaa ta'e jara kana adabbii ga'a adabbii mataa isaanii danda'e isaan adabu. Ijoollee xinnoo disipiliinii qabaadha kun Oromummaaf achitti dhufa namni kanaaf jaalala sana guddisuudhaaf miti kan hundumtuu achitti dhufu Oromummaaf waan ta'eef sanarratti itti yaaduu qabudha. Amma kan haasa'aa jirru waan waldaa kanaaf jaalala guddaa qabnuuf Oromoof immoo jecha kan ibsamuu jechaanuu ibsuu hin dandeenyu what's OSFNA mean to Oromos, right? Garuu guddina isaatu amma OSFNAan baranaa waggaa 24ffaati. Waggaa 24 dura tiimii 5tu Kanaadaatti wal ga'ee jalqabe. Bara 1995 or 96 natti fakkaata. Egaa achirraa jalqabeetu gara tiimii 20 moo 30 ga'eera. Guddataa dhufe. Waggaa kanaa fi waggaa darbe garuu haalli inni dur barreessanatu xiqqoo qaqabbanaa dhufe jechuudha. Kun akka irraa koreenis haa ta'u hawaasni irraa argee baramee wanti kun fooyya'uu barbaanna.
Kan biraa akkuma ati sila jette kan kubbaa miillaa qofa ta'uu hin qabu. Kubbaa miillaa dhiiraa qofas ta'uu hin qabu. Eeyyeen kan dubartootaas ture isarratti waa jechuun barbaadu osoo sagantaa kanaan hin xumuriini garuu kan fiigichaa ture. Waggaa 2-3 dura argeera. Fiigicha ture barana baaskeetbooliitti dabalaniiru bakka biraatti taphataa turan haa ta'u hin beeku dhumarra yeroo geeba kennan arginee jirra. Waan adda addaa dabalaa jiru. Garuu gaafa tokko dabalanii isa kaleessa tureetu hir'ataa argine. Keessattuu kan baay'ee ani disappoint ta'e na gaddisiise kan dubartootaan. Ijoolleen kuni hin jiru dubartoonni baay'ee miti of ijaaranii walitti dhufanii yeroo isaanii fudhatanii practice godhanii baay'een isaanii immoo ijoollee xixiqqoo ijoollee waggaa amantalli koo waggaa 13 dha. Ijoollee waggaa 10 osoo taatiin gashee yaadatte yoo ta'e intala xiqqoo. Ijoolleen kun ijoollee professionaalii taphattuudha alatti. Garuu Oromummaaf jennee fidnee ijaaramanii dhufanii taphni isaanii baay'ee bareedaa ture. Sa'aatii isaanitti taphatan sana namni hin turre. Iskeejuwaalli isaan godhan tokkoffaa. Gaafa ijoolleen injurdii taatu hakimoonni hin turre dhufanii. Lammaa jedhe. Miidiyaan achi hin turre sa'a sanatti. Silaa kan Oromoon biyyaa inni kan arguuf hamilee isaa kenna jedhee yaadu ani isa kana. Ijoolleen biyya kanatti dhalattee guddattee gaafa taphattu keessattuu immoo ijoollee durbaa kana bifatti taphattu kana moor kan promootii gochuu qaban. Sun hin taane dhumarra immoo geebiin hin turre. Trophy. Mo'anii shaampiyoona ta'anii taphni isaanii baay'ee ajaa'iba ture. Akkaataan isaan itti tiriitii ta'an ijoollee keessattuu ijoolleen professionaalii alatti taphattu ijoollee biyya kana dhalattee guddattee akkaataa taasuuf niyyuu qabna miti. You have to be really respectful. Sanatuun turre baay'ee ijoolleen disappoint ta'aniitu manatti galanii ijoollee kana deebinee arginee jajjabeessuu qabna. Sababni isaa haalatti gaafa sana deemaniini waan waggaa dhufu deebi'anii dhufan natti hin fakkaatu. Kanarratti faa hojjetamutu irra jira. Kanaaf akka duriitti communitiin inni gara fuulduraatti communitiin walitti dhufee waa'ee OSFNA kana gaafa pilaanii ta'u akka durii hundumtuu keessatti qooda fudhachuutu irra jira. Lammata sagantaan galgala ta'uu irratti yaadamuu qaba. Kan closingii akkuma jettan kana yeroo hundumaa nama addaa tokkos fiduu biyyarraa faa nama fiduu yoo nama bakka itti irra qopheessan illee nama attract gochuu qabu. Namoota biyyaa affeeruu qabu. Lammata immoo bakkanii ati dargaggeessa kana ani haadha ijoolleen kunis bakka itti deemu ta'uu qabu. Hundumaaf ta'uu yoo ta'e hundumtuu deemee closingii sanas guyyaa cufaatii sanas waliin bareechuu danda'a jechuudha. Kanagaa waan jaallannuuf wanti kun akka itti fufuu waan barbaannuuf har'a yeroo keenya fudhannee sagantaa OView irratti mari'annee jirra. Akka isaan dhaggeeffatanii fooyyeessan namoonni adda addaas keessatti qooda fudhatan fedhiidhaan abdiin qaba. Yani kan itti dabaluu barbaade ijoollee durbaa tapha isaanii ammanii waggaa 4 dura ammanii actually urgoo yeroo jalqabaa ijoollee durbaa akka taphanne argine ani durii yeroo yaani turan taphadhan ture urgooni na gaafattee jalqabaan kun jalqabu ijoollee durbaa akka isaan ijoollee akka iddoo adda addaatti taphatan waan beeknuu fi akkamittiin asitti qooda qaban jennee nu actually ijoollee xixannoo sana wajjin taphachuudhaaf akka isaanii fitii miti garuu isaan akka isaanii hamilee masana jabeessuuf akka isaan achi ba'anii taphataniif jennee waggaa isa jalqabaa taphadheen turaniyyuu taphadhee garuu sabooddeetti deebinee isaanitti dhiisne amma ijoolleen kun qofaa isaanii itti fufanii utuu namni gargaarinii Asiqqeef bilisummaa kan jedhu sanummoo baay'ee bareedaa taphataa turanii keessan ture. So akkasitti jalqabni akka itti karaa tafuun irra jiru ijoolleen kun baay'ee jajjabeessamuu qabu. Akkuma jetti mana barumsaatii taphatuun baay'een isaanii. So future itti ijoolleen kun maaltu beeka lafa isaan gaaniyyuu kanaaf waan keenya keessattis taphatanii warra kaaniifis example ta'uu isaanirra jira waan kun dhaabbachuu qabu. Itti yaadamuu qaba fuulduratti. Mee ati yaadni kee maali yoon? Gara biraan yaadni koo utuu waa'ee ijoollee durbaarraa hin
bahiniin fuuldura. Wanti tokko aadaa Oromoo keessaa wanta aadaa Oromoo cabse tokko wanta nama jibbisiisu tokkotu jira. Leengadda sagantaa sana gaafa baasanii sagantaa sanarraa tiimii warra durbaatii fi nooreefedha. Taphachiisaan hin jiru yookiis immoo daanyaadha miti referiin hin jiru ture. No sagantaa marra nooref jedhee jira. So xinnoo sira fiachiisa. Oromoon bar utuu lolarra jiru yennaa dubartiin natti qaxxaamurte lola dhaabaa jedhama. Kabajaan akka aadaatti kabajaa guddaa qabna. As immoo biyya kabajaan guddaan ijoollee duraaf iddoo Oromooni wanti kun kan Oromooti sababa ta'eefi aadaa duudhaa Oromoo kana qabatee fuuldurumatti adeemuu qaba. Iddoo guddaa immoo haadhotii dubartoota ijoollee durbaa keenyaa fi kennamuu matisarra jira wanta kanarratti. Gara biraanii OSFNA irratti egaa OSFNAan kun nuufi akka qabiyyee guddaadha nuufi. Keessumaa warra biyya ambaa biyya ormaa keessa jiruu fi qabiyyee guddaadha. Dhabuun barbaannu wanta kana. Kanaaf yeroo garaa garaatti deddeebinee kan wanta kana tumsuudhaaf waa'ee isaa irratti haasa'aa jirru. Cimee itti fufuu qaba. Garuu cimee kan inni itti fufuu yoo ofuma keenya qabiyyee qabnu itti fayyadamnedha. Fakkeenyaaf Dibaabaa family is the fastest family in the world jedhamee Nike'n logo masaarrayyuu kaa'atee jira. Ijoollee Dibaabaa. Utuu isaanii fa'aa fi dandeenya kan bareedu. Isaanii fa'aa amma ola deemaan keenya amma keessumaa amma ijoolleen keenya warri biyya kanatti dhalatanii guddatanii nunillee egaa warri kaleessa biyyaa dhufne Oromoon hammam akka inni ga'u beenna. Akka Oromoon guddaa ta'e beenna. Oromoon internationally akka inni guddaa ta'e ijoollee warra danatti dhalatanii guddatan kun baruu qabu. Ijoolleen sun dhufanii afaan lookaalii utuu hin ta'in afaan internationally ta'een itti haasa'uu qabu. Maaliif sammuun ijoollee nuti reefuu dimokiraasii kana reefuu shaakaluutti jira. Reefuu nuti shaakalaa jira malee isaanii dimokiraasii is already high. Guddaadha sababatee sammuu sanaan kan isaan Itoophiyaa ilaalan. Amma immoo akkuma sabaatti iyyuu rakkinni keenya baay'ee nuti dur rakkina dhuunfaa rakkina sabaa qabna turre. Amma rakkinni keenya innicha ammaa kun rakkina sabaa duwwaa miti. Rakkina guutummaa Itoophiyaa fudhanne amma. Maaliif kan biyya bulchaa jiru nuyi sababa ta'eefi rakkina lookaalii rakkinuma Oromummaa keenyaa duwwaa utuu hin taane guutummaa Itoophiyaatu dugda keenya irra jira. Itoophiyaa keenya kana akkamittiin itti sheeppii goone aadaadhuma nuyi qabnu. Hunduu afaan Oromoo haa haasa'u, hunduu waan hundumaa haa godhu Oromummaa keessatti saba Itoophiyaa guutummaa ennaa utuu hin ta'in tarii yeroon isa geeddaree yeroon isaa dhufuu danda'a. Garuu nuti akka Oromootti gaafa adeemnu guddaa akka turre agarsiisuu qabna. Sabi Oromoo baay'ee guddaadha. Dimokiraasii galmi isaa achi sababa ta'ee fi abbaan gadaa wanti abbaa gadaa calaqqisiisu wanti dimokiraasii calaqqisiisu dirree kanarratti agarsiifamuu qaba ijoollee kanarratti. Maaliif ijoolleen addanaa xinnoosee Oromummaan akka isaan hin irraanfanne baay'ifnee irratti hojjechuu kan saabatee. Egaa daawwattoota OVU akkuma nu dhaggeeffataa turtanii yaada keenya sagantaa OSFNA torban darbe Minisootaa keessa ture irratti waan gaariis yookaan immoo hir'ateeraa sirraa'uu qabna waan jenne akka nama dhuunfaatti waan argine dhuunfaa keenyaan irratti mari'ataa turre namoonni laayivii isteeta adda addaa teessanii yookaan biyyarraa argaa turtanii akkasumas immoo namoonni qaamaan as turtanillee waan argitanii kanatu sirraa'uu qabaa kanatu gaarii ture waan jettanii nu barreessuu dandeessu hin dhiyeessina jechuudha. Kanumaan wal qabatee osoo sagantaa kana hin xumuriin garee mo'ate hundumaa galateeffachuun barbaada keessattuu garee dubartoota siqqee fi bilisummaatu taphatee lamaanuu tapha gaarii taphatanii kan mo'atan immoo garee siqqeeti kanumaan baga gammaddan congratulations jechuun barbaada kan warra kan dhiiraa keessa immoo garee qeerransa Portland yeroo jalqabaatiif jechuudha isaantu mo'atee geeba fudhatanii gara Portlanditti deebi'anii jiru isaaniinis baga gammaddan
hedduu isinii gammannee jechuun hin barbaada. Kanarratti immoo dabalee waan OSFNA'n barana godhee keessaa immoo kan hedduu na gammachiise maatii Mamma Argoo recognize godhan. Maatii kana namni OSFNA dhaqu osoo hin argin hafee jiran ittiin fakkaatu. Baay'ee OSFNA kana deeggaraa turanii jajjabeessaa turanii tiimii isteeta isaanii irraa dhufuu kana immoo akka qaamaanis qalbiinis dinagdeedhaanis bira dhaabbataa turanii kan dhageenye isaaniifis geeba kennaniiru baay'een gammadee nama nu hojjetu kana osoo lubbuudhaan jiru recognize gochuu baruutu nurra jira. Heddummoo kan namatti tolu tiimiin isaan deeggaranis mo'atee geeba fudhatanii deebi'uu isaaniiti. Kanuma gaa kan mari'ataa turre wanta hafee yoo jiraate yoonee lalistuus taleelee sitti dabaltu dhumarratti yooneen ispoortii qofa hin taphanne yooneen sagantaa gara keessan dabarsuu qofa irratti osoo hin ta'in fashion show irratti illee ijoollee waakii gootee babbareedduu sana keessaa tokko ture kan maaliin isin beeksisuu barbaada kan itti hafee jiraate itti dabalaati har'aaf daawwattoota keenyaan nagaatti jenna. Dhuma isaa jetteetta wanti dabaluun qabu kanumaan waan anis kan itti dabaluu barbaadu koree OSFNA torban guutuu sagantaa bareedaa kana geggeessanii isaanis baay'eetti jooranii amma galgala fasaatii nuyi gara 11ffaatti achi baanii waan waa gurguraa turree fi achi baay'ee qulleessaa turanii guyyaa akkasuma hojii baay'ee gaarii hojjetanii isaanis baay'ee jajjabeessuun nurra jira. Namni keenyas volunteerii baruu qabaa gara fuula duraatti isaan duwwaa irratti dhiisutu hin ta'in namni inni kaanis volunteerii godhee akka gargaaru akka jajjabeessu kana itti dabaluu barbaade. Baay'ee gaarii. Carraa kana argadhee carraa kana naalaattanii waan isin gidduutti argameef guddaan isin galateeffachuu barbaada ulfaadha. Itti dabaluudhaan warra OSFNA qopheesse koree garaagaraa OSFNA irratti warra qopheesse isaaniin galateeffachuun barbaada. Galatoomaa saba keenya walitti qabu itti fufa. Akkasumas immoo saba Oromootii fi ergaan dhaamuu egaa wanti hundumtu harka keenya keessa jiraate hundumti keenya politikaa duwwaa taanee hin dandeenyu. Hundumti keenya beekaa taanee hin dandeenyu. Hundumti keenya barsiisaa taanee hin dandeenyu. Egaa amma wanti hundumtu harka keenya keessa eega galee gara tokkotti fuula qabanne amma gaamma yeroo hojiiti. Gara hojiitti akka deebinuun saba keenya hundumaa jaalalaan gaafachuu ni barbaada. Yeroon kana booddee jiru yeroo jaalalaati. Yeroo walii wajjin adeemnuudha. Wanti badee seennaa jiraate, wanti karaarraa kaateennaa jiraate wal gorsinee walii wajjin hin adeemna. Dogoggora kanaan booddee rakkinni yennaan kana booddee nurkaa wanti xinnoon yennaan nurkaa dabe seenaan maqaa keenya kan inni dhawu. Wanti caccabaadha wanti dhufee amma ijoollee keenya barcumarra jiran kan kenname wanta caccabaa wanta babbaqaqaadha kan dhufee itti kenname isa kana suphuutti jiru. Xinnoosee biyyuma keenya sababa ta'eefitu karaa miidiyaa garaagaraa qeeqiitti baay'atee isa baqaqe kana qooda walitti deebifnee waan garaagaraa dubbannee walitti hodhinu. Wanta baay'ee dubbannee isicha baqaqe kana ittumaa baqassinee saba kana gargar hambisaa jirra. So kanaafiyyuu ijoollee keenya tumsaa, ijoollee keenya jajjabeessaa, namni hundumtuu hojii isaa akka hojjetu egaa ulfaadhaa kanuma jechuu barbaade. Baay'ee galatoomii yoonee kunoo dargaggeessa miti qofa miti jaarsallee ka jaarsallee gorsa jabaan kennee jira tokkummaadhaanii wal utubnuudha. Ergaan inni dabarse egaa kanumaan sagantaa keenya goolabnaa abbaan kaameeraa gibee production irraa caaliinis achi dudduuba taa'ee sagantaa bareedaa kana isin dhiyeessaa jirra. Hundumti keenya yoo warra as jirru walumaan ta'uudhaan sagantaa ittaanuun amma walitti deemnutti nagaan nu turaasni. Oromo View.